Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kana hundumti keessanuu nagaa keessanii har'a viidiyoo haaraatiin deebi'een jira. Viidiyoon har'aa kunis barattoonni baay'een keessan karaa Telegram chaanaalii keenya dhuftanii akkuma na gaafachaa turtanii waa'ee qormaata intiransii bara kanaatiin wal qabatee odeeffannoo bal'aa sheer nuuf godhi jettanii akkuma na gaafachaa turtanii har'a viidiyoo barattoota kutaa 12 ilaallatuun deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Innis gaaffiiwwan isin karaa Telegiraamii keenya na gaafachaa turtan gaaffii yeroo baay'ee irra deddeebi'amee gaafatamaa ture gaaffiiwwan afuridha jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti kan isin deebisa jechuudha. Gaaffiiwwan sunis inni jalqabaa qormaanni intiransii yoom kennama kan jedhudha. Isa kana isiniin deebisa jechuudha. Inni lammaffaan immoo qormaanni intiransii eessatti qoramna? Mana barumsaa keenyatti qoramna moo yuunivarsiitiidhaan ni qoramna kan jedhu gaaffiin ka'ee jira. Akkasumas immoo foormiin yoom guutama kan jedhus gaaffiin irra deddeebi'amee gaafatamaa ture keessas tokko isa kanadha jechuudha. Inni lammaffaa immoo qormaata onlaayiniitiin wal qabachiisee gaaffiin gaafatamee jira. Viidiyoo har'aa keessatti gaaffiiwwan kanan isiniif deebisa jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone please subscribe godhaa YouTube chaanaalii kana irratti wantoota barataa hin fayyada jennee yaadnu waan share isinii goonuuf please YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun jalqaba. Gaaffii isa jalqabaatti gaafa darbinu qormaanni intiransii yoom kennama? Waa'ee gaaffii kana ilaalchisee viidiyoon hojjedhe jira. Viidiyoo sana barattoonni ilaalu yoo ta'e deemaatii check godhaa qormaanni intiransii yoom akka kennamu isinitti himeen ture. Garuu gabaabatti qormaanni intiransii akkuma baroota darbee iskeejuulii bara darbeetiin qormaanni intiransii kan kennamu jechuudha. Kana wal qabatee odeeffannoowwan sobaa odeeffannoowwan dhugaarraa fagaatanii kallattii Telegiraamii fi sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yeroo tamsa'an argaa jira jechuudha. Qormaanni intiransii ji'a 8ffaa keessa kennama, qormaanni intiransii ji'a 9ffaa keessa kennama jedhamee odeeffannoowwan garaagaraa yerootti Telegiraamii irratti akkasumas sooshaal miidiyaa akkamirratti yerootti gadhiifamaa jiru argaa jira jechuudha. Kun odeeffannoo soba ta'edha jechuudha. Yeroo baay'ee qormaanni intiransii ji'a 8ffaa ji'a 9ffaa hin ta'a jedhamee barattoonni kan dubbatanuu fi akkuma beektan filannoon biyyaalessaa ji'a 9ffaa irratti ijaatee fi isaan duradha ji'a 8ffaa keessa kan qoramnu jedhamee barattoonni garaagaraa yerootti dubbatan argaa jira jechuudha. Kun odeeffannoo sobaa odeeffannoo dhugaarraa fagaatedha jechuudha. Akkuma beektan qormaanni intiransii waggoota 3 asii yuunivarsiitii keessattidha kan qoramaa jiranu. Gareen tokko immoo onlaayiniidhaan kan qoramanii jiru. Garuu irra caala barattoonni baay'een yuunivarsiitiitti qoramu jechuudha. Akkuma beektan immoo viidiyoo darbeettis akkuma isinitti hime yuunivarsiitiin tokko iskeejuulii mataasaa danda'e qaba. Iskeejuuliin yuunivarsiitiileen baay'atan yeroo baay'ee kan inni xumuramu barattoonni baay'ee yuunivarsiitiidha kan bahanu naannoo ji'a 10ffaa keessa jechuudha. Akkuma beektan immoo osoo barataa yuunivarsiitii keessa jiru intiransii fudhachuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif yeroo intiransii qoramtanuu eegumsi waan jiruuf barattoonni yuunivarsiitii keessa jiranuu barattoonni qormaata intiransii qoramanii seenanii qoramuu hin danda'an jechuudha. Kanaan duras immoo qormaanni intiransii ji'a 8ffaa keessa ji'a 9ffaa keessa kennamee hin beekamu. Kun odeeffannoo sobaati. Please odeeffannoo kanaanii burjaaja'ina isiniin jechuu barbaada. Kanaaf qormaanni intiransii carraanii ji'a 10ffaa fi ji'a 11ffaa ta'uu isaatii bal'aadha jechuudha. Akkuma bara darbeetti itti fufaa jechuudha malee filannoon biyyaalessaa ji'a 9ffaa ji'a 8ffaa ta'ee fi qormaanni intiransii hassiqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa kanaafi kan qormaanni intiransii ta'uu danda'u probabilii carraa guddaa kan qabu ji'a 10ffaa fi ji'a 11ffaa keessaa jechuudha. Gaaffii tokkoffaa barattoonni baay'ee kan gaafachaa turtan isa kanadha. Gaaffii inni lammaffaa qormaata intiransii eessatti qoramna baranaa? Barsoonni keenya mana barumsaa keenyatti qoramtu jechaa jiru. Kanaafuu yuunivarsiitii seenneen qoramnu jettanii barattoonni na gaafatan jirtu. Isa kana wal qabatee akkuma beekamu ministeerri barnootaa barattoota onlaayiniidhaan qoraman waggaadhaa waggaatti guddisaa jira jechuudha. Waggaa lamaan dura barattoota naannoo 27,000tu qorame. Achiin waggaa darbe immoo barattoota naannoo 150,000tu qorame. Barana immoo naannoo 200,000 naannoo 300,000 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan wal qabatee keessattuu ijoolleen naannoo godinaarra jirtan magaalaa godinaarra jirtan magaalaawwan gurguddoo irra jirtanuu probabilii isin onlaayiniidhaan qoramtanii bal'aadha jechuudha. Ministeerri barnootaa carraa onlaayiniidhaan barattoota qoruu waan guddisaa jiruuf jechuudha. Garuu immoo barattoota naannoo aanaarra jirtan naannoo gandaarra jirtanuu probabiliin isin onlaayiniidhaan qoramuu keessanii dhiphaadha jechuudha. Sababni isaas
riisoorsii biyyi kun qabdu gahaa miti jechuudha. Xiqqoo ishee warri nuti kun bara darbe qoraman yeroo baay'ee argite ture yeroo itti kompiitarri biizii ta'aa jiru biizii ta'ee isaa rakkisaa ture jira waan ta'eef garuu ammasii guutummaan guututti onlaayiniidhaan qoramtu wanti jedhamu jira jechuudha. Waraqaadhaan qoramuun ammas dhufee jira jechuudha. Maybii waggaa 2-3 booda onlaayiniitti guutummaatti jijjiiramuu danda'a. Garuu barana walakkaan qormaataa waraqaadhaan fi akkasumas walakkaan immoo onlaayiniidhaan ni fudhatama jechuudha. Isa kana akka beektan jechuu barbaada. Foormiin yoom guutama? Akkamitti immoo guutama? Jettanii barattoonni na gaafatan jirtu. Foormiin akkuma kanaan dura baratamee yeroo baay'ee naannoo ji'a 5ffaa fi ji'a 6ffaa keessadha jechuudha. Foormiin kan guutamu waggoota 3 asii akkaataan foormii guutinsaas xiqqoo ishee jijjiirameera. Duraan waraqaa irratti guutama. Amma garuu karaa onlaayiniiti jechuudha kan guutamu. Mana barumsaa keessan naqxanii karaa onlaayinii guuttachuudha. Isayyuu manni barumsaa keessan seeraan isiniif ibsa jechuudha. Garuu naannoo ji'a 5ffaa fi naannoo ji'a 6ffaa keessa jechuudha. Yeroo baay'ee foormiin kan guutamu jechuudha. Inni 4ffaa immoo kan na gaafatanii waa'ee qormaata onlaayiniitiin wal qabate jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni waa'ee qormaata onlaayiniitiin wal qabsiisee ilaalcha garaagaraa yeroo itti qabaatan ilaalcha sirrii hin taane yeroo qabaatan ni argina jechuudha. Keessattuu waa'ee qormaata onlaayiniitiin ilaalchisee yeroo baay'ee gaaffii isaan gaafatanu gaaffii tokko erga guunnee booda deebii erga tokko guunnee booda deebii sana sirreessuu ni dandeenya onlaayinii irratti yookaan immoo kompiitara ittiin qoramnuuni kan jedhamuuni gaaffiin garaagaraa ni ka'a. Barattoonni tokko sirreessuun hin danda'amu bakka deebisaa gisee tokkicha guunnaanii sirreessuun hin danda'amu jedhanii yeroo dubbatan ni dhageenya jechuudha. Kun immoo kompiliitilii wanta soba ta'edha jechuudha. Sa'aatiin 2 isinii kenname yoo ta'e sa'aatii 2 sana keessatti dhaxxanii wanta dogoggortaniitu ta'e dogoggora keessan sirreeffachuu dandeessu. Deebii isaa sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Onlaayiniidha yeroo jedhamu wanta haaraa of keessaa qabu. Deebii sirrii hin guunne yoo ta'e deebii yoo dogoggortaniitu isinitti dhaga'ameera ta'e deebii keessan dhaxxanii sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo kan sirreessuu dandeessanu sa'aatii isiniif kenname qofatti jechuudha malee sa'aatiin keessan isin jalaa dhumeera taanaan sirreessuuf carraan qabdan garuu utuu sa'aatii qabdanuu deebii isaa sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Malee isa barattoonni tokko onlaayinii irratti gaaffii tokko guunnaanii deebi'anii sirreessuun hin danda'amu. Deebii tokko guunnaan deebii kan biraatti jijjiiruun hin danda'amu jedhanii akka dubbatan miti jechuudha. Deebii tokko guutanii yoo deebii sana shakkitanitu ta'e deebii kan biraa guutuu ni dandeessu jechuudha. Sa'aatii 2 isinii kennamuu danda'a, sa'aatii 3 isinii kennamuu danda'a. Sa'aatii sanatti deebii keessan sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Malee deebii tokko guunnaan sirreessuun hin danda'amu kan jedhamu odeeffannoo sobaate jechuudha. Odeeffannoo qabatamaa hin taanedha. Kana barattoonni bara darbe qoraman iyyuu isinitti himuu danda'u jechuudha. Kana odeeffannoo iyyuu bal'aa jarraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Kompiitara yeroo qoramnu nutti ulfaata. Kompiitara tuttuquun amma ni cimaa barattoota jettanii gaggaafataniif immoo kun baay'ee salphaadha. Kompiitarri baay'ee waan amma ulfaatu hin qabu. Wanta daqiiqaa 30tti seentanii baruu dandeessanidha jechuudha. Onlaayiniidhaan yeroo qoramtanii waan amma namatti ulfaatu miti. Innaa isa kana akka beektan isinii jechuu barbaada. Gaaffii isin naakaasaa turtan warreen kanadha. Isiniif deebiseera jedhee yaada. Kanaaf akka xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo itti aanutti akka wal galuutti nagaatti.